oduu gammachiisaa faarfataa jaallatamaa kabajamaa Girmaay Baa'isaa albama isaa qabee shanaffaa mata duree dhugaan gatii nama baasisa jedhu qabatee dhiyaachuu isaa yeroo isin beeksifnu gammachuu guddaadhaan karaan fayyinani dhiphata dhugaan gatii nama baasisa akkatti cichanii dhaabachuu yeroof gowwaa nama taasisa. qabiyyeen faaruu isaa walaloo ajaa'ibaatiin qaacceeffame yeedaloo dhuka qabuun dabaalame muuziqaa miidhagaatiin faa'amee isiniif dhiyaatee jira. maarreenus gama keenyaan faarsaa dadhabbiidhaaf aarsaa guddaan hojjetame kana eebbisiisuuf dilbata jechuunis muddee 6 bara 2017 toora telegiraamii eebba faaruu albama faarfataa Girmaay Baa'isaa jedhu irratti beellama qabannee jira. isinis biyya keessaaf biyya alaa halkanis yoo ta'e guyyaa haala kam keessa taatanii akka irratti argamtan affeeramtanii jirtu. Dhoksaana amantii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii marguun karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Waamicha guddaa kana michootaaf hiriyoota keessaniin ga'uudhaan hirmaattuu eebba sagantichaa ta'uun cinatti hojii afuuraa seena qabeessa kana tumsuudhaaf nu cinaa akka dhaabbattan kabajaan isin affeerree jirra. muddee 6 galgala keessaa sa'aa 1 irratti bakki walargaa keenyaa toora telegiraamii eebba faaruu albama faarfataa Girmaay Baa'isaa jedhu irratti beellama qabannee jirra. irraa hin hafinaa. yeroo dheeraan si duukaa deeme malee hin dandeenye kaayyoodhaan si waaqessu maaloo gooftaa jaamummaa Jakoobanii addaan baasaa